Akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa yeroo kaayooti OBN irratti yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin bira gahu hordoftoota keenya egaa akkuma barame har'as keessummaa qabadheen jira. Keessummaan kiyya artii keessatti nama lafaa dhufaati. Artii Oromoo irratti hojii ammayyaa babbareedaa hojjechaa nama jirudha jechuudha. Akkasumas immoo aadaa irrattis waan qoratee artii keessatti calaqqisiisaa jiru qaba jechuudha. Sulultarraayi kan stuudiyoo keenyatti argame. Adiyeetom soora lubbuu yaashee tagangaa jaalee yaa utubaa jiruuti yaa jangalaalee hansi malee orman fedhuu yoo miillee ibsituutoo siin jaalladhaan akka lubbuuti yaatee. Hafuuratoo eesena barbaachiftee daawwaa jiru furtuuneetii yaati. Hawwiitoo gaashtiitoo kootuutii bohaarsii honneetoo. Gaashtiitoo hawwiitoo kootuutii bohaarsii honneetoo. Hordoftoota keenya egaa Taamiraati Katamaati har'a keessummaa kan godhanne Taamiraa Katamaa maqaa Masoo Joffee jedhamuunis kan inni beekamu kan dhalatee guddatee Shawaa Kaabaa eekaa Waaqoleetti amma immoo sulultaa baandii Malkaa Tuulamaa waliin kan inni hojjetu artii Oromoo immoo warra guddisaa jiran ijoollee lafaa dhufaatiin kan inni beekamu jechuudha. Marree kaayyoo maltiimiidiyaan immoo artistoota akkasii soneetiin kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Torbee darbes haaluma kanaan keessummaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Akkamitti sirbatti dhuftee kan jedhu immoo gaafii kiyya isa duraati. Baga nagaan dhuftee Taammee. Hayyee baga nagaan nu eegdanii egaa akkamitti sirbatti dhufte naan jette abbeekoo naaf firuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Egaa ani kanan sirbatti dhufe dursi fedhiin qaba jechuun gaafa namni baadiyyaatti dhalatee hoolota egaa maal jedhaa hin beekta. Egaa siyaasii uummata keessatti baay'ee beekamaadha sirbi beektee nu biratti sirbama. Egaa mana barumsaan galee mana barumsaa yoon galu gaafan mana barumsaa baradhu mini miidiyaatu jira gurmuun mini miidiyaa akka hogganaatittis ture baay'ee. Daree keessattis nan sirbaa egaa baradhee gaafan kutaa 8 xumuree gara sekondarii tol darbu waan ani daganne keessa barsiisonni dura taa'anii mana barumsa sanii faana wajjin bu'aniiti akka guddattee bakka wayii keessa mana barumsaa keenyallee yaamsita waan akkasii naan jedhanii achumattan mini miidiyaa keessatti guddadhee ba'ee siin jechuu koota achumattan sagalee koos qaradhee achumattiin jechuun kennaa uumamaa kiyyaatti fayyadamee gara siin gara sulultaa baanditti mammakamee jechaadha. Mee sirbi egaa namuu sirba dura sagaleettiin qaratu qaba. Maal yaadatta kanarratti? Wanni ani yaadadhu koonsartii wayiitti ture magaala keenya irratti mogoroo qopheessanitti fakkaata yeroo sanii abdii nuuressaa beektaa yaallallattuun illee affeeramee ture. Sirbin ani gaafa jalqaba isteejitti ittiin bahe sirba araarsaa gabbisaati. Namoonni baay'een araarsaa lakkoofsa lamaan akkasii naan jedhu. Na yaadadha jechuudha sirbicha. Sirbichis akkana jedha. Koomee yagoota koo dhiiroo garaa walitti matanii yagoota koo koomee goota koo kan akkanaati nan yaadadha jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Egaa ati artii sagaleeti kan qabdu. Tarii meeshaa muuziqaa ni yaaltaa yookaan immoo artii biraa wanta ati yaaltu jiraayi kan jedhu immoo dhokaafi. Fedhii guddaan qaba meeshaa osoo hin baradhee fedhiin qaba amma ta'e vookaalii ittiin hojjechuudhaaf piyaanoo amma ta'e nan tuttuqa kiiboordii jechuu kooti ofii kiyyaaf jechuudha ittiin vookaalii hojjechuuf malee badaa akkas namaaf hin buune fedhii guddaan qaba. Kanarraa kan hafe gosa aartii keessaa finishingiin nan hojjedha fakkeenyaaf halluuwwan manaa akkas diddibuu kana nan jaaladha boordii chaakii warroonni jedhaman egaa warra biildingii barateetu beeka baay'inaan isaanii gosa aartii keessaa isaan illee nan hojjedha jechuu kooti. Baay'een jaaladha jechuun oon hojjedhee arge akka aartii kanatti jaaladha. Maallaqan argadhu kan ammoo akkuma laaltu kilippii kanaan ittiin hojjedhe jechaadha gaarraa uffata gaariillee osoo ittiin bitatiin kilippii jechuun waa gaarii hojjennee dabarra kan jedhu kaayyoo koo waan ta'eef yaa isarra hin jira jechaadha akkasii. Tole yoon dogongoruu baadhe sirbi
kiliipiidhaan ba'e inni dura obsi garaa kan jedhu natti fakkaata. Sirba Harargee obsi garaa shaggooyyee. Seenaa isaa kaasuu dandeenya laata? Sirbi sun seenaa akkamii qaba? Sirbichi seenaa qaba. Egaa ani shawaatti dhaladhe Oromoon aadaa waliin qaba. Aadicha sanii egaa beektee yeroo baay'ee harkaatu nu qallata malee sun bakkuma dhaqanii akkas hojjetantu gaariidha. Mucaan yeedaloo kan hojjete nama Harargeeti. Akiliiluu Mokonnin jedhama. Abbaan istiidiyoo Meelbaamoo Fiqaaduu Sheetu sulultaatti argaman abbaa beekumsa kiyyaa jechuun nan danda'a. Inni piyaanistiidha. Istiidiyoo mataa isaa qaba yeroo ammaa kana. Achittan sirbicha kana hojjenne sirbicha kana haala nan qo'adhee gadi bu'ee sirriitti hojjechuun qaba. Aksantii Harargee kana aadaa keenya dheetan achitti hojjedhe akka carraa ta'e obsi garaan garmalee beekame yaa waan ibsamuu barbaadu achi keessa jira. Namoota lama waliin ture wal jaallatu namni wal jaallatanii adda ba'u. Egaa ani immoo gaabbita gaaf tokko gaafa guyyaa sun tarte waan jedhu obsi garaa waan akkasii qaba. Deebitee akka dhuftu ergaa akkasii qaba. Sirba baay'ee bareedaadha. Uummata Harargee garmalee waan an jaalladhuufan sirba Harargee kanan hojjedhe jechuudha jalqabaan. Egaa itti aansee immoo sirba siif jecha jedhu hojjette. Innis akkasumas seenaa qaba natti fakkaata. Mee kaasni isaa? Inni seenaa qaba. Abbee koo wanni inni sitti nimin dabarre jechaadha sirba kanarratti. Yeroo baay'ee artistoonni keenya waa'uma rakkinaan haasa'ina waan jedhu namni koomentii na godhanii yaa rakkinni keenya rakkina uummata keenyaa waan ta'eef. Sirbichi kun siif jechaan jalqaban hojjedhe istiidiyoo Zarihuun Saalamaaram jedhama bakka Dammaraan fa'aatti hojjeta istiidiyoo guddaadha baay'ee isaan biratti hojjedhe sirbicha kana gaafa teenyee hojjennu baasiisaa hojjennu garmalee ol ba'e gaaf kana dhiisne gara sirboota kana sadeen odiyoo farkaan qaba ture shaggooyyeen hojjedhe deemu murteessee gara shaggooyyeetti hojjenne. Maallaa inni amma sirbi shaggooyyee jira sirbi immoo amma jenne kan shawaa kun jira. Maal irratti maaltu koosti godha sirbaa? Sirboota kanarratti fakkeenyaaf shawaa irratti sochiin nama 10 agarteetta. Akka salphaatti uffatas argachuu hin dandeechu uffata adda addaa hunduu baasii barbaada kiroogiraafarii barbaada. Egaa waa'ee artii nama beekutu beekaatiin beekta sirriitti bakka tokko deemuuf tiraanspoortii si barbaada namni dhufee si hojjetu ogummaan hojjetaa ogummaa keetiin ala siin kaffalu tola hojjedhu ittiin namni sun ogummaa isaatiin ala waan nyaachuu hin dandeenyeef nama sanii ajajuu hin dandeessu soorsaa lammiileen hojii waan baay'ee ta'e kanarratti Maammoo Tuujoo jedhama Shanan Gadaa keessatti mucaa baay'ee cimaadha. Taamii koo nuyi waan qabnu waliin qabna kan namni waan qabnu waliin qabna kan namni soolmaan dhabna kottoo tiraanspoortii illee dhabne lukaan gallaatisiif hojjenna jedhee sirba Harargee kana hojjechuu qabna jedhee baay'ee galatan qabaaf Maammoo Tuujoo jechuun nama jabaadha. Maallaqaaf osoo hin ta'in nama artiif nama seenaaf hojjetan ni jiru namoota baay'eedhaaf fakkeenya taa'ee yaada. Akkasitti siif jecha garaagarummaan sirboota kana lamaanii kana jechuukooti. Toleegaa yeedaloo walaloon kan uummataati moo kan geeti? Walaloo Fiqaaduu Sheetutu barreesse walumaan taane hojjannaa fiqee sirboota kiyya kana lamaanuu Fiqaaduutu hojjete yeedaloo immoo kan shaggoo jedha Akii Adirree jedhama yookaan Akiliiluu Mokonnin isatu hojjete jechaadha. Cabeetee baniidanii utubaan cabeetee baniidanii hirribnu narraa badee ergumaan ijaan si argeessanii salaalee gubbaan ba'een akkumaan ba'een an diriirfadhee osumaan guyyaa guyyaan si bira ga'ee si biriifadhee siif jechaan dallaarran ba'ee yaantala martuun gaaddisaa ani dhoofkachuun danda'u jaalalti narraa beeksisa. Siif jechaan dallaarran ba'ee yaantala martuun gaaddisaa ani dhoofkachuun dadhabee jaalalli narraa beeksisa. Baay'ee bareedaadha. Hordoftoota keenya ani bashannanaan jira. Egaa isinis bashannantan yaada nuuf kennuu dandeessu lakkoofsa keenya 0911422992 Taamiraat waliin gara boodaa walitti deebinaa. Walitti deebinee hordoftoota keenya Taamiraa Katamaa yookaan immoo Joffee waliin kan jirru namoonni tokko immoo iyyuu Boommaarlee Oromoo jedhuuni. Dhugaadha. Sirba mooyyuu reegeeti qaba. Sirba baay'ee bareedaa ani jaalladheen jira. Isin immoo egaa tilmaamuu dandeessu yookaan immoo
yaada yoo qabaattan biraan ga'uu dandeessu. Naboojitee jedha sirbisa akkasii. Sirriidha. Tole kan seenaa sirba sanaa kaafnu baandiidhaan kan isin hojjettani. Baandi sun eenyu kan jedhus akkasuma kaafnu. Hayyee baandi sun baandii bulchiinsa magaalaa Sulultaati. Baandii Malkaa Tuulamaa jedhama. Baay'ee jechuun jalqabumarraa eegalee Dinqisaa Dabalaatitu qindeesse shaggooyyee fi reegee kana baay'ee mucaa cimaadha. Istiidiyoo qabsoodhama. Istiidiyoon isaa baay'ee na wajjin ifaa jira. Ammallee artii keessatti parsantii 80 ol Dinqisaan baay'ee nama cimaadha jechuudha. Artii Oromoo kan biraa keessatti Dinqisaan beekamaadha. Ana wajjin immoo seenaa ajaa'ibaa qabna. Yeroo jalqabaarra solitti dhufne baay'ee mucaa cimaadha. Namoonni baay'ee jaallatu. Egaa baandiin warri achirratti mul'atan ijoollee baay'ee warra baratanidha. Jaazii kana level 4 jedhu isaanii. Ijoollee baay'ee ciccimootu jira. Baandii santu hojjete. Baandiin magaalaa Sulultaa Jimmaa irratti aga sadarkaa sadaffaa Baddeessaa irratti seenaawwan artii Oromoo godinaalee adda addaa hojjechuudhaan beekama. Gama kanaan shoora guddaa ba'aa jirra. Ammas yoo namoonni nutti fayyadamanii gama keenyan yoo baandii kana barbaadan qophiidha jechuudha. Kanaaf ogeeyyan gaheessota baay'ee cimootu jira jechuudha. Meeshaanis akkasii wanni saawundi siistamiin ammi ta'e nu irrata. Isaan san immoo walumaan itti deemnee rakkoo walii furuun waanuma jiru waan ta'eef akkasitti jirra jechaadha. Achirratti immoo namni sirba kana barreesse jiraachuu danda'a. Baay'ee daloo jiraachuu danda'a. Daarektarri achirratti immoo micattiin takka jirti kan akti goote. Waa'ee sanii haa kaafnu. Hayyee jalqaba yeedaloo Akiliiluu Mokonnintu barreesse anuma bira dhufee manuma kiyyatti teenye barreessan yeroo baay'ee yerootti fudhannee tan hanqoodhaaf itti yeedaloo namni naa kenne guddisuu akkas amala akkasiin qaba. Akiliiluutu na hojjete shaggooyyessatu hojjete. Ogeessota jarreen kunniin warroota gurguddoodha. Fiqaaduu isheetu yookaan meelbaa istiidiyoo jechaan warra artii Oromoo keessatti abbaa beekumsa kiyyaa jechuu dandeessa. Yeroo ammaa kana ijoollee baay'ee baasaa jira. Walaloo isa wajjiniin barreessine yeroo baay'ee gulaalchisu malee waan an hojjedhu akkas namoota baay'ee irratti hirmaachiseen baasa. Sirbichi sun haala kanaan jechuun gahee nama guddaatitu keessa jira. Nama baay'ee keessa jira. Gahee santu walitti dhufe akka atillee jaalattu akka uummata kiyyaafillee waan tokko bu'aa buusu taasisee jechaadha sirbicha kana. Tolime sagaleedhaan jechuun danda'ama? Hin danda'amee maali? Tasa ija miila deetaa nama hojjetee nama keessa bareedduu maan badaatee nama hojjetee haati leensa guyyaa tokko kaarra saaqtee banatti seentee onneeto wala barruu naatti koomee mi gammachiisee lubbooto. Sirba gaarii hojjettee jirteedhaan yaada. Keessaa shubbisni kee immoo bummaallee dhuma fakkaata kanaafanii bummaallee Oromooti. Gaafii sarumaa goonaa sirboota ayyaana akkasumas immoo sirba koronaallee sirbiteetii jirta. Koronaan immoo egaa waan hamaa yeroo kanaati. Isa kanarrattis gama artiitiin egaa gahee kee baateetii jirta mee waa'ee sanaa kaafnu. Jalqaba sirba ayyaana waggaa kanas kanan hojjedhee tureera. Ijoolleen artii Oromoo warra maallaqa malee faajjii guddaa siinis dabalatee jechuudha beeksisarraan sin warroota miidiyaarra hojjettanii dabalate riittan galata guddaa na biraa qaban immoo promotion jechaadha. Riittaas galateeffannaa hojii guddaa hojjettee jechaa jira. Anis kilipiiwwan koo keessatti shaggooyyeen ala riittaatu hojjete baay'ee nama hojiif xaaruudha nama. Bakka guddaa na biratti kabaja oolmaa amma nan jedhan na biraa qaba. Artiiwwan namoota na fakkaatanii fi kan kana fakkaatan guddisa jechaadha. Kanaaf isaanis galatoomi jedhaani. Isatu sirba kana naa waraabe. Sirba kana walaloonis yeedaloonis kiyya. Kan naa qindeesse immoo mucaa reega irratti koorgii taphatu sani Heenok Zabbanaa jedhama. Inni illee akkanuma galata guddaa qaba. Afaan Oromootillee dhaga'uu baate gaaf tokkoon nagaa. Egaa Finfinneetti guddatee afaan danda'u hin beeka jechuudha duubni isaa. Isa sani sirbicha sani haala kanaan hojjedhee jechaadha kan ayyaana. Ishoo gammadaa baga geessanii ayyaana waggaan hundi keessanii baraarawaa baga geessanii kan biyya jirtan alas jirtanii jedha jechuudha kun qinyiiti anchooyyee isa jedhamu uumamaan isa kanallee akkasii egaa sirbiin dhumaa kilipiin kee shanaffaani
Egaanis uummata kootiif yeroo gaddaas yeroo gammachuus waliin qooddannaa uummata koo wajjin dhaabachuun qaba kan jedhuun gattaa'ee mari'adhe sirbicha kana yeedaloo hojjannee walaloo walumaan hiriyoota kiyya ta'anii fi qaaduunis walitti daddabalamnee barreessine isa kanas akka uummata koo jechuun lubbuun jiraanne namni tokko uumamumaan dhalate kan jedhame yookaan Oromoo waa buuse jedhamu gaafa qabeenya isaa yookaan dandeettii isaa namaa kaa'ee darbeedha nuti dabarra dhaloonni itti fufa suma kana uummata keenyattiin barsiisuun maaliif dirqama koon taane kan jedhu namoota adda addaa gaggaafadhe wal gargaarre akkasitti hojjenne innis yaaddoo addunyaa kana vaayirasii kooroonaa yaaddoo addunyaa kana vaayirasii kooroonaa haati nurraa kaasii haati nurraa qabii yawaaq si kadhannaa yawaaq si kadhannaa jedha jechaadha jalqabarroon si jedhu. Baay'ee bareedaadha. Ulfaadhu galatoomii Taammiraat Katamaa egaa sulultarraa kiiloomeetira hedduu imaluudhaan Adaamaa istiidiyoo yeroo kaayyootti argamtee ogummaa bal'aa akkasumas muuxannoo qabdu nu taphachiisteeti jirta. Ulfaadhu sin jenna. Guddaa galatoomaan jedhaan yeroo kaayyoo kanas sin galateeffachuun barbaada. Yeroo baay'ee wallistoota akkatti daddagataman amma fakkeenyaaf anillee amma ta'e waanuma jiru jira irraa faffagaanni baay'een sin hordofaa jajjabaadhaa keessatti warri arti irratti hojjettan arra gatii dadhabbii keessanii gaaf tokko argattu jabaadhaa duubatti hin jedhinaa nu sin hojjannaa atis jabaadhaa beekoo sin hin jedha. Egaa hordoftoota keenyaa sagantaan yeroo kaayyoo kanarraaf jenne kana fakkaataa keessumaa keenya Taammiraat Katamaa guddisnee galateeffanna. Artistoonni egaa dabareedhaan isin biraa keenya keessoo hojii gurguddaa hojjettanii warri immoo hojiin keessan hin mul'atin gama sagantaa yeroo kaayyootiin uummata biraa ni geenya jennee abdanna. Torban gaarii isin haa ta'u qopheessitoonni Abbabaa Magaraa fi Nasraa Shariif gama ogummaa teeknikaatiin Jiineenus Abdataa fi gama ogummaa teeknikaa suur-sagaleetiin immoo Fayyisaa Mirreessaa wal faana turre haga torbanitti torban gaarii jedha.